Israa'eliif Hamaas waraana Gaazaa goolabuudhaaf walii galaniiru. Akkasumas lammiileen Israa'el ugguramanii fi hidhamtoonni Filisxeem akka hiikaman waliigaltee irra ga'uu isaanii warri araarsan Ameerikaa fi Kataar dubbataniiru. Kun kanneen waraanni namoota hedduu galaafatee fi addunyaa lamatti hiree akka dhaabbatu gaafataniif oduu gaariidha. Haa ta'u malee hanga ammaa qaamoleen lola kana keessa jiran hin mallatteessine hiikaa fi tasaa qabiyyee waliigaltee kanaa fi waan adeemaa jiru nutti hima. Waraana ji'oota 15 tureef kuni boqonnaa guddaadha. Garuu ammallee wanti deebiin arganne jira. Erga waliigalteen labsamee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwattee namoonni ajjeefamuu dhaabbanni ittisa siviilii Hamaasiin durfamuu ibseera. Haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessiteen sa'aatii 24 keessatti namoonni 81 du'uu fi 188 madaa'uu ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin hoogganamu hime. Sababa kanaaf waliigalteen kun hojiirra oolee mul'anne. Qaamoleen waraana keessa jiranis waliigaltee kana hin mallatteessine. Kaabineen Israa'el waliigaltee kana raggaasisa osoo jedhamee eegamu walgahii yeroof akka hin taa'amne ibsame. Hamaas sa'aatii dhumaatti yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu faalleessu kaase jechuun kaabineen Israa'el waliigalticha raggaasisuuf akka waliin geenye mootummaan Israa'el beeksise. Dubbi himaa mootummaa Israa'el kan ta'an Deevid Meensaar ibsa miidiyaaf kennaniin Hamaas hanga waliigalticha fudhatutti kaabineen walgahee sagalee akka hin laanne ibsan. Hamaas daqiiqaa dhumaatti ulaa Filaadelfiyaa kan daangaa Masriitti baasu keessa loltoonni Israa'el bahuu akka qaban kaase jechuun himatte Israa'el. Muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyaahuun ammoo Hamaas meeshaa waraanaa akka hin galchine dhorkuuf ulaa Filaadelfiyaa keessa turuun murteessaa akka ta'e kaasan jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa Israa'el kun. Israa'el bakka bu'uun marii waraana dhaabuu irratti namoonni hirmaataa turan ammayyuu Kaataar akka jiran kan himan Deevid Meensaar Hamaas dubbii lafarra harkisaa jira jedhan. Hamaas gama isaan haala waliigaltee irratti waadaa galee hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabu ibseera. Hamaas yaada ministeerri muummee Israa'el kan Hamaas qaamota waliigaltee sana keessaa tokko kuffisuun himatan haaluun waliigaltee dhukaasa dhaabuu gidduu seentotaan labsaniif kutannoo qabaachuu isaa ibsa biiroo siyaasaa dhaabbatichaa irraa kennameen beeksiseera. Sadarkaa kana ga'uuf marii dheeratu yeroo adda addaatti taasifame. Sababni ijoos Israa'el fi Gaazaa kan bulchu Hamaas waan waliin amannee fi Hamaas namoonni butaman gadhiisuu dura